dhaloota booriiti. Shamarri biyyadha. Shamarri dhaloota borii itti fufsiisuuf kan uumamu kennaa uumamaati. Shamarree kunuunsuu fi kabajuun biyya ijaaruudha. Guyyaa har'aa giddugala leenjii dubartootaaf kan kennu Lenegeewaatti argamnee jirra. Lenegeewaan immoo marsaa arfaffaadhaaf yeroo ammaa dubartoota 1,000 ol fudhatee barsiisaadha kan inni. Isin garuu dudduuba keessanii hin ilaalle miti. Fuuldura dhaabannee kan jirru siidaa shamara kabaja shamarranii kunuunsa shamarranii kan ibsudha akkuma ilaalaa jirtan jechuudha. Anis jalqabarra akkuma dhufeen ilaalaan ture. Ilaalaa mansin eegaa ture. Egaa isheen tokko dugdatti baatti daa'ima. Isheen tokko daa'ima ishee harkaan qabattee mana barnootaa geessuuf jettee. Mana barnootaa geessuufidha. Gaheen shamarranii egaa maatii keessaatiin garasitti immoo biyya keenya keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Dinagdee biyya keenyaatiif guddina biyya keenyaatiif haala kam keessatti bakka kam keessatti iyyuu shamarreen hin jirtu taanaani sodaachisaadha. Biyyi hin jiru kanaafidha shamarreen biyyadha kan jedhamu. Yeroo ammaa kana immoo dubartiinis of dandeessee dudduuba qofa otoo hin ta'in tarreedhaan dhaabbattee fuuldura dhaabbattee isheenis of dandeessee biizinasiidhaan dinagdeedhaan karaa hawaasummaa karaa kamiin iyyuu of dandeessee egaa hirmaannaa shamarranii amma baay'inaan heddumaa ta'etu kan inni jiru biyya keenya keessatti kan duraa caalaa ammarratti iddoo hoggansaas haa ta'u fooyyeensa guddaadha kan inni qabu. Nutis immoo kanuma sababeeffachuudhaan egaa shamaradha mitiire shamarramoo deeggaruutu nurra jira mitiire nuti shamara taane. Bakkee seena qabeessa kanatti argamnee jirra. Giddugalli kun hundaa'ee shamarran baay'ee bakkee garaagaraa irraa baakgiraawundii garaagaraa qabanii asitti fiduudhaan seenaa isaanii jijjiiruudhaan ogummaa barsiisuudhaan abjuu isaan kaleessa ijoollummaa isaaniitii kaasanii hawwaatii turan waliin agarsiisuudhaan hojiiwwan garaagaraatti giddugalli leenjisee baasuudhaan kan beekamu. Giddugalli kun garuu wanti adda isa godhu shamarran kana ni leenjisee immoo hin gadhiisu hojiitti isaan bobbaasa. Egaa giddugala kana immoo keessumaa baay'ee adda isa taasisa kuni shamarran egaa akkasitti xiyyeeffannoon kennamee fi bakkee mijataa fi namatti tolu kun hojjetamee fi shamarraniif mooraalii ta'uu jechuun immoo waan salphaa miti. Gama mootummaan xiyyeeffannoon guddaatti kennameedha kan inni mul'isu. Kanaafuu giddugala kana keessatti immoo har'a maaltu jira? Shamarran kun akkamiin leenji'u? Wanti isaan leenji'an maal fakkaata? Isa jedhu tokko lamaan nuti immoo daawwattoota keenya daawwachiisuudhaaf asitti argamnee jirra. Daawwattoota keenya akkuma jalqaba irratti ibsaa turre egaa as giddugala leenjii fi ogummaa Lenegewaa keessattidha kan nuti argamnu. Haala kamiirra jiru? Leenjii akkamiitu kennama kan jedhu immoo keessa deemnee kan daawwannu ta'a. Kanarraa darbee ammoo ijoollee marsaa jalqabaa eebbisiifamanii ba'an immoo maalirra jiru hojii akkamii hojjechaa jiru kan jedhus kan daawwannu ta'a. Isin haga xumura qophii keenyaatti waliin turan affeerraa keenyadha. Ammas filannoon keessan EMN+ haa ta'u nu hordofa. Kam nagaan ultani bagana gaan dhuftan bagana gaan eegdu moora kam jirtu maaltu si mudate anuma yaaddani bagana gaan dhuftan jedha ani xiroo warqi dabbabeen jedhama. Yeroo ammaa kana wanti jiru maalirra jirtu mee? Yeroo ammaa ganaga shamarran kana marsaa afraffaa gashinee jirra amma. Marsaa 3 eebbisiisnee hojiitti baasnee jirra. Hojii qabatanii jiru. Amma immoo marsaa afraffaa immoo namoo ijoollee shamarran 1,000 hangashinee jirru. Gidduu kana life skill isa jedhamu fudhachaa jiru. Isa booda seedda fixanii booda eenyummaa isaaniitti deebi'aniiti egaa kan immoo diipaartimentoota immoo filachiisne gara immoo leenjiitti deemsisuun jechuudha. Diipaartimentii maaltu jira? Maal baratu? Isa booda life skill erga baratanii booddee maal baratu? Akkamitti immoo filatu? Akkamitti fedhii isaanii wajjin wal madaalchisu ijoolleen kun? Fedhii isaaniiti kan filatan. Garuu dursine life skill isarratti immoo suusiisa adda addaa keessaati kan isaan dhufan. Suusiisa nammoo akka isaan gadi lakkisanii gorsa adda addaa life skill isattiin dhufan karaa dhufan sanarraa dura luuccaanii karaa akka isaan qabatan goona. Isa booda immoo diipaartimentii adda addaa jira. Amma naannoo 14tti kan barsiisaa jirru. Gara BPR'dhaan immoo diipaartimentiin itti dabalamaa jiru xinaatiidhaan itti dabalaa kan jiru jira. Amma 14 kanaan immoo ittiin hojii ba'aa jiru.
mataa hojjechuu hin baratu, wayyaa hodhuu hin baratu, nyaata qopheessuu hin baratu, gaarmentii jechaadha. Aranguade lumaatii immoo hin baratu sasi. Kunuunsa horii ndaaqoo sa'a loon hunda waan akkanas hin baratu. Walumaa galatti baay'eedha jechaadha. Sanirratti immoo darbee biyya alaas deemanii akka isaan baratan, akka isaan hojii hojjetan isas immoo barumsa fudhachaa jiru. Egaa tokko lamman isaa sin agarsiisuu nan danda'a. Yoo carraa illee nu barsiisaati. Egaa kun akka argitanitti gaarmentii ruumiidha. Ijoolleen wayyoota adda addaati kan isaan as keessatti hodhanii gara hojiitti bobbaasne. Kun hundi waan argatan kun egaa asumatti hin baranataniiti kan isaan hodhanii. Ijoollee marsaa tokko kaasee jechuudha. Jalqaba irraa kan jiranii. Warri marsaa tokko immoo iddoon kana caalaadhayyuu jiranis. Garuu kun immoo marsaa sadaffaa warra eebbisaman isaan hojjetanii piroojeektii dhuma irratti hojjetanii. Egaa maateriyaaloonni warri kun fuuldura keessanitti ilaaltanii kanarrattidha kan isaan baratanii sila nan isin jedhe egaa waraqata irratti isaan hojjetan akka kanaatti. Jalqaba fakkiidhaan jalqabu jechuudha. Jalqaba fakkiidhaan paatarnii waraqaa irratti isaan hojjetan. Kuni kutaa maaliitiin hojjettee jirti? Kutaa xilfii seenjariidhaan hojjetan ingiliffi isaa maal jedhama? Imboordarii. Isa jedhamu sana immoo asittiin ga'an isaan baratanii akkuma beektan immoo yaa shiroo meedaa argitanii beektu miti. Xilfoonni adda addaa akkam akka gatiin isaa mi'aa ta'e lashee bareedduu kanarraan argitu. Kana asumattidha kan isaan xilfii kana asumattidha kan isaan hojjetanii. Dura yaa'u irsaasii fi waraqata irrattidha kan isaan hojjetanii. Isa dhagaan isaa waan immoo carqii irratti gadi buusan booddee carqii irratti gadi buusanii wanta babbareedaa akka kanaa gaala akkana isa taayitiitti uffatamu kanan argitu. Kana fakkas godhaniitu kan isaan asitti hojjetan. Hojjetanii seenjaroota warra kanarratti kan isaan hojjetanii. Egaa nama beekumsa kanaa utuun qabaatiin dhufe akka kanattiin barumsa argate biddeen itti nyaachaa jira jechaadha. Barnoonni isaa diizaayinerii haa ta'u malee isa sana wajjin garaagarummaa qabaa isaa maalitti agarsiista? Isa amma wal isinitti agarsiise wajjin garaagarummaan isaa maalidha? Kun isa hojjetan irratti deebisanii immoo xilfii akkamitti akka hojjetan baratu. Inni hodhusi xilfiis beeku warrasi. Warrasi immoo gaarmentii irratti wayyoota adda addaa dhufu. Warri kun wayyaadhuma huccuudhuma aadaa keenya irratti hundaa'aniitu kan isaan hojjetan baay'een isaa jechuudha. Warri sun immoo wayyuma hunduma irratti uffata ammayyaas uffata aadaa diizaayinii dhumta akkamittiin isa hojjetamudha kan isaan baratan jechaadha. Wayyaadhuma aadaati qaba. Ulfoo keenyatu uffata akka kana argitanii. Inta yoo uffatu asii sabbata qaba. Asii sabbatas qaba. Akkasitti gaafa sassaabamee hidhamu baay'ee bareeda. Kan immoo hidheensi agarsiisa qaba. Sabbata sabbatasii hidheensi agarsiisadha. Uffatuma aadaati. Uffatuma aadaa keenyaati. Argitan akka inni itti irraa miidhagu. Anas lalisee sin galcha kun. Hatta bukkee kanaan galaa. Nama sadii fuuntaa. Egaa namni immoo xiqqoo shedhan isaa ulfaataa ta'e immoo gaafa uffatu. Baay'ee bareeda. Haati qal'attee sirraa fakkiseen haati. Injeen rakkachuun iyyuu barbaachisa. Iddoo biraa rifeensi mana rifeensatti hojjetamus jira. Isa kaanis immoo mana nyaataas immoo gaasinan agarsiisa. Hundaanuu gaarra barachuu dhuftaniittu.
isaati. Laga kun ashangulleetota irratti dura kan isaan baratanii. Kan isaan irratti leenji'anidha. Yeeno dura kan isaan leenji'an egaa shurrubbaa sinna'u toksiisni hojjetu hunduma isaayyuu jechuudha. Kanarratti edda leenji'anii booda gaan isaan mataa namaatti ni deebi'anii. Kun immoo kondiishinarii shaampuu wantuma barbaachisu hunda fooxaa maali kun immoo isa ofii isaanii uffatanidha. Iddootti taa'anii dhiqanii dhagaamata. Asumatti mataas dhiqanii asumatti miiccatu. Yeroo baratanii walirratti baratu barattoonni walii isaan irratti baratu. Walii isaaniittis hin baratu. Waluma isaanii irratti baratu malee nama biraa alaan gashinu. Ijoollumaas keessa jiran. Warri marsaa amma jiran otoo danda'aniiru ta'e yookaan as gahaniiru ta'e rifeensa hojjetadhee galuufan akkasitti. Maaree akkasiin dhufti turte. Kanaafan akkasiin dhufte warra eebbifan manni qaba. Hundumtuu gaafa dhufan dandeettii qabanii miti hedduma as dhufanii boodaan isaan danda'an. Tokkoffaa yaa barumsaas immoo barumsa sadarkaa guddaa ga'aniis warra dhufan miti. Warri guddaa ga'aniis immoo jireenya harkaa baddee rakkoo adda addaatiin godaanaa irratti warri kufanis ijaa jiranii fi kanaaf as immoo akkuma isinitti hime qeensa akkamittiin hojjetama. Namni tokko miilla isaa akkamittiin hojjeta taasa jedhu miilla isaa as keessatti isaan dhiqanii maal jedhanii Tiriitmentiidha jechuudha kun. An miilla kun kan miillaati. Kan qeensaas immoo firqalamiin jira, kan harkaa jira, maal jira. Hojjetattaa laata? Isinii yaaluu laata. Edda dibanii maal jedhanii booda kana keessatti inni isaan gogsanii kana gogsanii maal jedhaniif kan isaan wanto jedhanii kun gaa firqalamii adda addaati. Hanuma qeensaaf ta'u warri keessa jijjiiran kuni warri argaman kun egaa qeensaaf akkamittiin hojjetama la warra artifishaalii fi hojjedhu fi ishee kanatti toluu laata irratti baradhu akkamittiin akka hojjetamu maal isa jedhu kan asumatti isaan baratanii baanii. Wanti barnoota isaaniif barbaachisu wanti hundumtuu guutuudha. Maal barachuu barbaaddu jettanii gaafattanii isaan filatu jechuudha ogummaa kana. Keessa isaanii akka isaan dhaggeeffatan goona sooshaal workeroota isaaniitii fi laayif iskiilichis immoo waan jalaa bade. Fedhitti dur keessa jirtu san ishee baasaa fi egaa kutaan biraa immoo isin agarsiisa. Amma gaas keenyarra kutaan kun immoo akkuma ilaalaa jirru dudduuba keenyaanis akkuma argamaa jiru kutaatti bakka rifeensi bakka hin barbaachisne irratti yeroo biqilu irraa kaasanidha. Sirriidha. Innis ogummaa of danda'e jechuudha. Innis ogummaa of danda'edha. Akkuma argaa jirtan egaa bugurii adda addaa rifeensa hin barbaachisamne fuula irrattis ta'uu danda'a, miila irrattis ta'uu danda'a. Isas iddootti irraa kaasanidha. Rifeensa qofa miti kan isaan kaasani sun wambaroonni sun lamman gatii cimaadhaan egaa kan isaan bitamanii dudda isaaniirras dudda duubni isaanii nama sukkuumamuu barbaadu dhukkubbii duddaa kan qabu miila isaanii immoo seeraan warri maal jedhama warra dhiqanfachuu kan barbaadan jedhamti isas kana isas kana irratti Teessuma callisee fakkaata garuu. teessoo callisee fakkaata Gara itti ga'e fakkaata. garuu hojii guddaa qabu. Kanarra osoo hin taa'in Taa'uu hin danda'amu. Maaltu sitti dhaga'amaa jira? Sarkarra immoo isin hin kaa'a. As immoo daabboo fi keekii adda addaa. wanneen mimmi'aawoo ta'a. Wantuma mimmi'aawoo hunda asittiin kan isaan hojjetani. Kana irratti egaa edda daakuu fi bukoomsa bukaa'ee booda kan isaan asirratti
qarxii adda addaa baasanii hojjetanii akka meeshaan kun asitti ilaaltan isuma hojii isaaf ta'udha. Kun immoo isaatiin bukoo kofachiisu akka inni kuffedhus sa'aatii akka inni afuufamuuf jechuudha. Eeyyeno kan inni godhudha. Meeshaan irraa sin gammachiisuu laata? Suuta jedheen dhufee mani argee. Meeshaa miidhagduu karabaatii fakkaattu kana miidhagaa. Anumaaf kennite miti isaanitti hin kennu. Nan kenneera jaraadha. Nuufis nuuf kennamu. Kana keessatti gaa al tokkoon daabboo baay'ee oomishuunis hin danda'ama. Asittiinis inni kun keessatti neddaa koffis jaraa jedhee boodadha kan isaan kana keessatti gashatanii. Egaa kun hundi qodaan as keessatti argaa jirtan kun hundumtu isuma ittiin baratanidha jechuudha. Barattootumaaf kan qophaa'edha. As immoo barsiisonni kanarratti baratanii eebbisamanii dhufanii jara barsiisaa jiran immoo galgalaaf ganamaa suma jiru. Sa'aatii 24 asuma jirra jechuudha. Asitti yeroo waan ogeessa keekii daabboo tolchuu kan danda'an keekii adda addaa kuukisoota adda addaa wantoota mimmi'aa ta'an hundumaa hojjechuu irra danda'anidha. Kanasii baanis immoo hojjechaa jiru. Ofii isaaniitiinis wal kunuunsanii warri hojjetaa jiran jiru. Qacarriidhaanis immoo warri deeman jiru. Egaa oolmaan keenya har'aa akka argitan kana wanta gaarii akka argattan baay'ee natti fakkaata. Isarratti immoo shamarran as nu bira dhufan rakkoota adda addaa jireenya mo'achuuf biddeen har'a nyaatamu argachuuf jedhaniitu kan isaan kana sanatti galanii malee isarratti immoo rakkoota adda addaa keessa warra darban waan ittiin jiraatan warra harkaa babbade jara dhagaa ijoolleen nu bira jiranii wanta tokko fidanii waan dhufan hin qabanii barumsas asumatti kan barsiisnu dubbisuu barreessuu maqaa isaanii barreessuu dubbisuu wanta jedhaman dhagahuu dubbisanii ofii isaatiin akka baratanii sana hundallee itti gaafa asittiin barsiisnu kutaa magaalaa irraatiin hamma waradaatiin kan ta'edha kan isaan filatamanii dhufanii rakkoorra kan galte hundumtuu barriin keenya balaa dhaqanii naannoo isaanii ta'iyyatanii naannoo waradaa isaaniif kifila katamaa isaanii ta'iyyatanii isa booda dhufanii haa baratan immoo barsiisna. Lapheen keenya guutuudha barsiisuun maaf egaa warri carraa kana dhaga'anis wanta baradhaa kun wanta akkas guutameetu jira jennanullee ergaa dabarsinaa jechuudha. Ergaa nu dabarsaa. Akkuma agarree jalqabaa kaasnee shamarran hedduu as keessatti leenji'an immoo marsaawwan ammaatiin alatti kanneen eebbifamanii bakkee garaagaraa irratti carraan hojii uumamee fi bobba'anii hojjechaa jiran ni jiru. Egaa addee xirootti galatoomii jecha nuti immoo gara sanatti yoo imallee nuti immoo gara warra carraan hojii uumameefitti imallee isaaniinis maalirra jiru maal hojjechaa jiru maal fakkaata kan jiru kan iddoo sana dhaqnee daawwanna galatoomii daawwachiisuu keef guddaa galatoomii galatoomaa sunis guyyaa gaarii. Egaa daawwattoota keenya giddugala Lanagawaatti turtii nuti taasisne kana fakkaata ture amma immoo carraan hojii kan uumameef bira deemnee isaan wajjinis turtii kan taasisnu ta'a. Haalli isaan irra jiran maalidha? Carraan isaan argatan immoo maalidha kan jedhu isaan waliin turtii taasisna. Isin ammas filannoo keessan AMN Plus godhadhaadha. Of cinaadhaa mucattii bareeddu buna danfistu kana qabanneeti kan nuti jirru. Turtii kan ishee waliin taasisnu ta'a. Irra deebiidhaan hordoffiin keessan waliin haa ta'u. Bareeddu akkam? Nagaadha. Hin qaqqaanuuf tafakkaata. Mattiin qaadamne. Mee ulaa barru maqaan keenyudha. Maqaan koo Faanos jedhama. Giddugala Lanagawaatti barachaa turte miti achi leenjitee baate. Mee leenjiin achi ture akkam ture? Maalidhaan leenjitee baate? Leenjiin achi ture bareedaadha. Warra hojii dhabdummaa, warra hojii hin qabne, warra karaarra turanii kan hundumaa qabalee irratti raabsanii hojii dhabnee tocannaa qabnu carraan kun waa qaqqabee carraan kun ganu qaqqabee achi deemne ji'a ja'a guutuu barannee wanta hojii filannoo nu dhiyeessanii filannee isarratti barannee leenjinee erga leenjinee booda eebbifamnee booda carraa daraja'amu argannee hojii nu baname hojjechaa jira. Maalidhaan leenjiteeti? Daabbonnaa keeti. Daabbonnaa keeti leenji. Gurmooftanii hojjechaa jirtu yeroo ammaa kana. Gurmooftanii hojii carraan hojii isiniif uumamee jechuudha.
hojiin akkamii haalli jiru hojii mataa ofii hojjechuun akkamii jijjiirama qaba. Jijjiiramni qabu kan namaa hojjechaa fatamuu waan baay'ee qaba waan ta'eef amma kan ofiiti sirriitti hojjetanii jijjiiramuun bu'aa namaa fidamu sana ofiif. Danagee waa erga galtee barnootaan ani hin daganne yookaan immoo bagan baradhee kanan duraan kanan beeku ture erga danagee waa galee garuu kanan baree kan ati jettu maaltu jira? Waan baay'eedha garuu waan hundumaa baruu daaboo mana keekii waan hundumaa waan baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Isaa ogummaa kana fudhachuutti baay'een gammada. Ofan jijjiiree nama jijjiiruu bakka uummata jijjiiruu kan jedhu mul'ata akkasii keessa kooti. Galatoomii ulfaadhoo turtiin nu faana taasistee fi gara fuulduraatti immoo guddatee bal'atee immoo arguu feena. Jabaadhu. Ishi galatoomaa nama waan guddaa arguullee sinaa. Jabaadhu. Maqaan keenya Olaa Barru. Maqaan koo Alamiituun jedhama. Lanagee keessatti barattee baate miti mee maalidhaan leenjite giddugala lanagee keessa seentee maalidhaan leenjitee baate? Tsaggur ቤት ነው salphine ያጣት Ogummaa rifeensaa fi qeensaan leenji'ee ba'e. Jireenya Alamiituun immoo lanagee utuma seeniin dura qabdu maalidha? Amma immoo kan isheen irra jirtu maalidha? ከነጋዋ ሳልገባ በፊት Lanagee waa seenuun kun dura godaansa seeraan alaan gara biyya hambaa deemeen ture. Achitti immoo waan naaf hin milkoofneef qabameen deebi'e. Ergan achi gara biyya kootti deebi'ee booda akka carraa karaa gandaa deeggaramuunaan gara giddugala kanaa dhufe. Yeroo sanattis tasuma jireenyi koo jijjiirama jedhee hin yaadne garuu amma waan hunduu jijjiiramee galii mataa koo argachaa jira. Dubartoota kaaniif yookiin immoo shamarran kaaniif maal ergaan isheen dabarsitu? እኔ ለነጋዋ አሁን ከገባሁበት የተሻለ ቦታ ላይ Boriikoof wantaan ammarra jiru caalaa dabalees shamarran akka koos gargaaruun barbaada. Jabaadhu hojjedhu milkaa'ii xumureera mitiire? Xumureera miti? Tole galatoomii. Tolee Olaa Barruu maqaa kee eenyu jedhu meenatti ሸዋዬ yaa ogaa bareedina xinnoo qaba isman xinnoo qabu immoo itti dabaltee na bareechita danda'ama miti? ሴራዬ ነው Eeyyee hojii kootiini. Tolee haa ta'u. Akka na bareechitu immoo abdiin qaba. Itti garallee dhaabbata leenjii kanaatiin baateetii booda ogummaawwan ati gonfatte mee maalidha? ነጋዋ ግቢ ከገባሁ በኋላ ብዙ ስለ ጤና ተምሬ Lanagee waa ergan galee ogummaa hedduu baradheera. Barachuu qofaa immoo osoo hin ta'in kunoo ittiin hojjechaa jira. Carraa kana argachuu kootinis guddaan gammada. Otoo gara dhaabbata kanaa hin galiinii fi amargi galtee immoo leenjitee gara hojiitti bobbaatee booda garaagarummaan ati ofirratti argaa jirtu maal fakkaata? ነጋዋ ከመግባቴ በፊት በጣም ቸግሮኝ ነበረ ስራ Kana dura Lanagee waa osoo hin galiin hojii argachuuf baay'ee rakkachaan ture. Mana kiraas kaffalee of jiraachisuun cimaa ture. Rakkoo sana ooluuf jecha adaadaa koo bira taa'een ijoollee ishee kunuunsaaf jiraadha ture. Amma garuu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojii mataa koo hojjetachaa jira. Haadha ogummaa baay'ees ta'eera. Ofii koon of bulchuus danda'eera. Ofii kee of bulchaa of hoogganaa atiidha kanatti jirtu jechuudha. Carraan hojii egaa si uumamee leenjitee baatee ofiin of dandeessee namoota ofirra dabartee illee ogummaa kana gonfattee namoota kaanis deeggaraatiidha kanatti jirtu. Mee kana wajjin wal qabatee qaamota ati galateeffachuu barbaadu jira? ክብር ከንቲባን በጣም አመሰግናታለሁና በሷ አማካኝነት ነው ይሄ እድል ያገኘው ማለት Kantiibaa Adaanech hedduun galateeffadha. Giddugala leenjii ogummaa fi kunuunsa shamarranii akkasii ijaartee carraa akkasii nuu kennitee kanaan nu ga'uu isheetiif guddaan itti gammada. Leenjistoonnii fi hooggantoonni Lanagee keessa jiranis akka abbaa fi haadhaatti nu kunuunsaa waan turaniif galatoomaa jechuun hin barbaada. Galatoomii jabaadhu. Akkam ጅርታ nagaya. ነጉማ እንኳን
እንኳን ወደ ነገዋ ሴቶች ውበት ሳሎን በገነጋን ገረመነ ሪፌንሰ ዱበርቶታ ለነገዋ ነጋን ኡፍቲ ማሉጅቹ በርባዳ ዋኑ መስራ በሬደ ጀቱ ናፎንጀ ምንድነው ማርኬ ሰጥተህ ማሉጅ ተጥተህ ከነጋዋ ሳልገባ በፊት ያው እንደማንኛውም ግለሰብ ይዱገለ ለነገዋ ሶሂን ገሊንዱራ ጅሬኛ ከራ ጉባራ እንጅራዳ ቱሬ መነነማቲስ ቀጨራሚ ወጀዴ ቤካ ይዱገሊ ኩን እሙ ዴገርሳ ከን ከኑስ ሸመረን አከኪያፍ ዋንተኤፍ ጨራሳ አርገድን ገረከነ ዱፊ ሸመረን አከኩ ከናንዱራ ረኮ ገራገራ ኬሲ ጅራን ይዱገለ ለነገዋ አከድፈነን ጀጀቤሳ የሰው ልጅ የማይችለው ደጋፊ የሌለው ሲሆን አሊናማ ዴገርሳ ጋፈ ዳቡ ከነን እንጂጂራሙ እንደንደኝ ግዱገሊ ኩን እሙ ሸመረኒፍ ጀዴዋን አበቴፍ ስናን ኢትፈየደምኔ ኦፍ ጂጂሩ ቀምና አኔ ኦጉማ ሪፌሳን እንዲንጂ አጀዴ ኦቶያዲ ነመ ነገር ጋሩ ፊ ገሊ ከኡምሳ ነበርባድሰ ቱሪ ከንቲባ አዳነች ጋሩ ዱበርቱ ተጀጀቤሱፍ ከነ ያደኒ ኦጉማ ከነስ ቶለበረን ጨራን ሆጂ ስኑፍ ኡመሜት ከነን ይጅሩ ከናፊሞ ባይ ኤኒሳን ገለቴ ይፈዳ ክብር አዳነች አቤቤ ማመስገን ፈልጋለሁ ቱርቲ በሬዳ ከንታስስኒ ሸመረተውን ጨሮሙዳ irruma caalaammoo harrammoo carroomtoo akkan ta'etti kanatti dhagaama kan ture caalmaati giddu galli kuni shamarreedhaaf galaa guddaadha kan inni ta'u ta'ees immoo argeeti kan nuti jiru leenjiidha garasitti shamarran baay'ee isaanis carraan hojiin uumameera keessumayyuu shamarran taatee gaafa qaama miidhamaa taatu hundumtuu mataa isaatiin qorumsa kan biraadha garuu immoo shamarran baay'ee isaanii giddu gala gara keessatti kanneen qaama miidhaman ni jiru garuu injifatanii sanammoo gochuun akka danda'amu agarsiisanii kan isaan jiran ለነገዋ keessatti indandahamu wanta jedhameerati gara indandahamaatti kan isaan fidan sababbiinsa kan isaan keessa turan tokko tokkoon isaanii background isaanii yookaan immoo eessarraa kaanii dhufanii jedhamanii gaafa gaafatamanii bakki isaan irraa kaanii dhufanii hojiiwwan akkasii carraawwan hojii akkasii keessa galuu mitiiti ofii isaaniiyyuu ani eenyu jedhanii of gaafachuurraa kaaseeti rakkoowwan garaa garaa keessadha kan isaan turanii yeroo ammaa kanatti immoo carraa kana argatanii jireenya isaanii jijjiiranii boori isaaniif immoo maal gochuun qaba maal ta'uun narra jiraata nan dandahaa jedhanii ufitti amananii akka isaan bahaniif immoo giddu galli lanageewaa hojii guddaadha kan inni hojjetu. Hojii guddaadha kan baate shamarran as keessa jiranis immoo fakkeenyummaa gaariidha shamarran baay'eedha kan isaan ta'anii sababbiin isaas rakkoon diinagdee akkuma jettan rakkoon xiinsammuu otuma jiru kana mo'atanii danda'ummaa isaanii nutti agarsiisaniiti kan isaan jiranii. Egaa daawwattoota keenyaan tokko lama jennee qophii keenya xumurreeti kan nuti jirru isin haga xumura qophii keenyaatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha qophiileen AMN Plus hafan kan itti fufan ta'u har'aaf nuti asuma irratti goolabna nagaatti.